taasisanu taajil magaalaa deemee jira naannoo baadiyyaa jiraachuu jira dhugaadha naannoo baadiyyaatiin jiraachuu jira sodaa namaatiif miti akkumaan ifiitti jaanfadhaniin deemee eegaan baadiyyaa dhaqee booda baadiyyaa keessattis firoomsaa galootu yaanni akkumatti bultiitti jalaa itti bultiin tiitillee siifillee toluufillee hin teessu maaliif jenna namni bultii namaa laaqee rabbiin ta'esallee ni laaqa galootu alhamdulillah rabbil alamin ani waan takka waaniin rabbii xiyyataa balleesses hin qabu ilma namaatiif illee waan hin balleesses hin qabu garuu irra guddaan fayyaa qabachuudha si galtee bultiin tiyya laaqamtee ta'e hosii tolte ni jaalatta hin jaalattu akkasumatti illee akkuma baadiyyaa dhaqetti baadiyyaa laa'in deebi'eetiin jira gama mana kiyyaatiin deemaa jira daawwattoota keenya namni hiree namaa laaqee ta'e isaatiin ni laaqamtii beekuun ka'ee dirqama immoo amma eegaan magaalaa gad deebi'ee bakki naan jiru baadiyyaan tun tafoon nama jireenya kiyyaa naa mijaa'ee yan bootiis ni ulfaatti dalagaan baadiyyaatti samtuudha deebi'ee amma gama mana kiyyaatiin deema inshaallah daawwattoota keenya magaalaa kun amma gasseenee akkuma baadiyyaa manna magaalaa wayya alhamdulillah rabbil alamin manni magaalaa keessaa na baasanii ifuma magaalaa keessa gilaachaa jiranii kana kun amma bakkiin hin jiru magaalaa gad deebi'ee alhamdulillah as jira kun daawwattoota keenya inshaallah mana kiyyaas itti deebi'uun kiyyeen oolamu bufaana turaadha inshaallah rabbi deemana hin taatu amma naannoo nuti adeemaa jirru naannoo nuti adeemaa jirru kan mana kiyyaatiin itti uffatiin jira hangam mana kiyya dhaqutti firoomsa mana kiyya irraa ba'ee waan itti mudachaa jiru sarkaarmaan jira mana kiyya irraa ba'ee mana kiyya jiraachuun waan hin taane anis mana kiyya deebi'ee bultii biyya akka namaa tokko itti oolfadhee jiraachuudha yaaletti guddaa malee wanti baadiyyaa keessa na jiraachisa hin jirtu jireenya magaalaatti fi jireenya baadiyyaa walatti uummanni keenya of eeggannoo ciccimtuu godha roobni gattee keessattuu magaalaa sanaa keessa jirtan of eeggannoo gurguddoo godhadha of eegaa rabbumaan nama eegaa of eegaa immoo garootu sanumti keessanuu mana keeyyasan dhaqee mana sanis waan jiraatti biramu akkee gatte waan mana kiyya laaboo manna ani akkaataa keessa jiraatu anaa beekaa mana kiyyatti deemaa jira garuu firoomsa rabbiin simili keessaa beekamoo ati fiiteetiif waan tana fidee gootu bultii mana keetillee bultiin teetillee akkam jiraatti beekuu keetil qaba ani garuu tokko rabbiin jiraachisee jiraadha ya
amma eegaan magaalaa gad deebi'ee bakkinaan jiru baadiyyaan tun tafoon nama jireenya kiyyaa naa mijaa'ee tureenya inshaallah mana kiyyaas itti deebi'uun kiyyeen oolamuu bufaana turaadha inshaallah tarabbi jee mana hin taatu amma naannoo nuti adeemaa jiruuf naannoo nuti adeemaa jiru kan mana kiyyaatiin itti fadiin jira hangam mana kiyya dhaqutti firoomsa mana kiyya irraa bee waan itti mudachaa jiru sarkaarmaan jira mana kiyya irraa bee mana kiyya waan